السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء معركة فوني جرى جفتو المان رموقا قاليوني في جيجاروان إدي لا دنيا راركم بني مجانا قاعدة دنيا بساعة أنا أسنك هي أنك قوت الحمد لله من تربياني تموتو بيرا وري تموتو بيش ماتي تاتن حدو تقالتو ما سنين جرا ورجنا حارا وقرا تشانا لكي يا رفتن كوتا نتدبلا ما ماتي كي يتا سبسكرايب لايك كوتشون نتدبلا ما سنين جرا ورماتي كي تاتن مو لايك يرو هندا تاسين جرا وبلا ينكي يقالي في جيجارو ولا جبسنو yoo nuti waliif gaachan isiniin jedha like gochuun dagatina subscribe gochuun dagatina yoo isin tole share gochuun dagatina isiniin jedha wanti qabadhee isinii dhiyaadha viidiyoo gabaabduu takka akkuma beekamu maamuliin duqeetirraa yookiin handaakoorraa timira wajjin hojjetama anammoo odoo duqeetii hin taane karaa salphaamee akkamitti hojjedhu wajjin ilaallaa inni asitti argitan kun timira jechuudha sanduushii maali jedhaanni kun ammoo kubusa kana eega finne asirratti yoo jaalatan zibdaa dibachuu dandeettanii garuu zibdaa hin jaaladhu waan zibdaa hin jaalanneef zibdaatti godhuu hin danda'u akkuma argitan timira kana fidee asirratti walitti godha hunda isaatu jechuudha timirri akkuma beekamu haalaan filatamaadhaa fi mi'aayaa rabbiin mi'aa'ina isaa badhaasee isaaf kenne amma illee ol ka'inni sukkaaraatii fi ammas qaama keenyaa fi faayidaa hedduu qaba timirri jechuudha obboleeyyan kiyya keessaafuu ganama yeroo hirribaa kaatan osoo waan biraa nyaachuu baattanii timira fayyadamtanii hedduu isaa bareedaadha hedduu isaa natti tola isiniin jedha maaliif haga nyaata biraa nyaattan haagi nyaata salphaa kafiifa yookiin naaniin sirriitti haphii waan ta'eef timira nyaattanii bishaan geessan irratti yoo dhugdan hedduu isaa baay'ee nyaata isiniin jarjarsuu hin beeloftanii deebi'ellee ammas borciif saaxilamtan jechuudha yoo timira bichaan faxuura keessatti timira bichaa godhattanii nyaatanii haala salphaanii karaa salphaan faxuura godhattanii yookiin maamula godhattanii nyaachuu dandeettan obboleeyyan kiyyaa akkuma argitan wanti asitti argamu wanta namatti dalaguu hedduu aalaadha ala namni wallaaleen jiru yookiin maashina sandawisha irratti hojjetamu ammaa fi isa banee haga turtiin keessan haga inni maal irra ga'utti na wajjin tura isiniin jedha walitti dacha akkuma argitan obboleeyyan kiyyaa sandawishin kiyya gahee jira akkana jira hanga dhumaa na wajjin tura turtiin keessan kana haa ta'u obboleeyyan kiyya obboleeyyan kiyya kunoo akkanatti gaheera maamula kiyya amma maamula haala salphaan hojjedhee isinitti agarsiisa jechuudha akkuma argitan obboleeyyan kiyya akkanatti jaahisa ta'ee jira oo'aadha aaratu keessaa ba'a jechuudha isinitti mul'ata keessi garaa isaa kunoo akkana jira timira jechuudha kunoo keessi garaa isaa akkana jira haala salphaan maamula godhannee jirra jechuudha hedduu guggugaa isaa ta'ee hedduu isaa afaanitti nama mi'aa zibdaa odootti dibame hedduu isaa irratti mi'aa zibdaa waan hin jaalanneef zibdaatti goone haala salphaan akkana gootaniif faxuura nyaachuu dandeettanii namni jinnaa nyaachuu hin feene namni waan biraa hojii sanduusha nyaachuu hin barbaanne timira wajjin salphaatiin gootanii kubusa wajjin nyaachuu dandeettanii ammas deebi'eetiin namni timira nyaachuun isinitti ulfaatu timirri jismii kennaaf qaama kennaaf hedduu isaa bareeda waan ta'eef timira nyaachuun hin jaalanne akkana kubusa hojjetan dawusha guutanii yookiin maamula guutanii nyaachuu dandeettanii waan agarsiifatanii fi na hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha chaanaala kiyya subscribe like gochuun maatii kiyya ta'aa na wajjin turaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya galatoomaa amaanillah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagatti naaf jiraadha